Viidiyoo an TikTok irratti maxxansee vaayiraaliin isaa baay'ee guddaadha, ol ba'aadha. Garuu viidiyoon vaayiraaliin isaa ol ba'aa ta'e kun namoonni hedduun laayik godhanii, namoonni hedduun sheer godhanii, namoonni hedduun koomentii yaada garaagaraa irratti kennanii jiran viidiyoo kana. Viidiyoo kana dhoksuu barbaade akka namoonni hin argineef. Sababni isaa namoonni dhoksuu barbaaduuf yookiin immoo iccitiin viidiyoo kana keessa jiru namni biraa akka hin beekne, namni biraa viidiyoo kana alaa dhufee arguu akka hin dandeenye. Akkasumas immoo viidiyoo kana namoonni argan yaada kunii fi waan garaagaraa akka irratti hin kaafne. Akkasumas viidiyootan jiran keessaa viidiyoo tokko dhoksuu barbaade jedheetiin viidiyoo wayii filadha haa jennu. Mee fakkeenya akkamitti viidiyoo dhoksuu dandeenya? Jalqaba irratti gara Harbour Media Network ni dhuftu. Harbour Media Network fuula miidiyaa hawaasa isaa irratti. Kun TikTok Harbour Media Network jechuudha. Harbour HDC jedhama. Gama YouTube's dhufnee YouTuber Harbour Media Network jedhu ni qabna jechuudha. Miidiyaa Harbour kana jalatti immoo viidiyootan hedduu ni maxxansa jechuudha. YouTuber kana jala dhuftanii gara gadii kana bu'uudhaan maal barbaaddu jechuudha. Iddoo kana dhuftanii viidiyoo kan jedhu tuqxu. Erga isa tuqxanii booda viidiyootan playlist ta'an hedduun isaanii jiran. Kan playlist hin ta'in illee hedduun isaanii jiran. Fakkeenya viidiyoon kun waa'ee maalii dubbata? Viidiyoon kun laayivii TikTokii dirqama wantootan beekuu qabna jechuudha. Laayivii TikTokii seenuudhaaf jalqaba irratti wantootan sirreessinee seenuu qabna. Yoo kanneen hin sirreessin bu'aaleen nuti argannu xiqqaa haalli nuti ittiin seennu sunillee haala seera qabeessa hin ta'in akkaataan itti kaffaltii sababa viidiyoo sanii argannullee gadi bu'aa nu jalaa ta'uu danda'u jechuudha. Akkuma san immoo TikTokii keenya jalatti wantootan garaagaraa sirreessuu yoo barbaannu tokko isaatiin dalagamee jira. Paaswoordii akkamitti sirreessinaa, nama nu keessa jiru akkamitti beeknaa, nama TikTok keenyaatu deemee nu hojii fayyadamaa jira, bilbila TikTok irra jiru jijjiiruudhaaf, iimeela jijjiiruudhaaf, maaliin akka banne beekuudhaaf, googilii moo iimeelii moo tiwiitara, instaagiraam maali wal qabsiisnee bannee kanneen hunda beekuudhaaf jechuudha. Akkuma san appilikeeshinoottan garaagaraa galii garaagaraa irraa argachuu ittiin dandeenyu karaa salphaa taheen asirratti argachuu dandeenya jechuudha. Exchangeewwan garaagaraa kanneen mallaqa dijitaal irratti kaa'achuu dandeenyu. Akkasumas immoo hojiilee onlaayinaa galii gaggaarii irraa argachuu dandeenyu fi maal osoo onlaayinaan dalagnee irra bu'aa nu qaba. TikTok irraa haasaa ol wayyamoo, Imo irratti wayyamoo, WhatsApp, Instagram, Twitter immoo wantootan biraa maaltu dalagama laata? Poppo, Laayivii, Diivaa isaan kam wayya? Akkasumas immoo hojiilee onlaayinaa keessaa neetwork maarkeetingii, dijitaal maarkeetingiiwwan wantootan garaagaraa maal osoo dalagne irra bu'aa nu qaba kan jedhu viidiyootan hedduun Harbour Media Network jalatti dalagamanii jiru jechuudha. Mee har'a gara dubbii ijoo dhufneefitti haa deebinu. Jalqaba irratti TikTokii keenya jala seennee TikTok keenya jalatti akkamitti namootan nu hordofan yookiin immoo namootan TikTokii keenya jala dhufaniitiin viidiyoo keenya yeroo baay'ee ilaalan jalaa viidiyoo akkamitti dhokfachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Toora feesbuukaas qabna. Kunoo peejiin keenya kana miseenjaralleen asumaan gad tuqxanii nu dubbisuu dandeessu. Miseenjaras yoo barbaaddan kamuu kanaan nu dubbisuu dandeessu jechuudha. Gara laafoo kee isa jedhu kana. Mee kallattiimaan amma gara TikTok keenyaatti haa deebinu. TikTok keenya keessaa fakkeenya an amma viidiyoo tokko dhoksee isinitti agarsiisu. Viidiyoon an dhoksuu barbaadu kuni kamii? YouTube keenyas argachuu barbaadan kun salphumatti iddoo kana jira. Liinkiin isaa gad tuqxanii liinkii kana iddoodhuma kana tuqu YouTube kan jedhu kana tuquudhaan akkuma gad tuqxanii maaltu isinii dhufa gara YouTube redirect godhee isin geessa jechuudha. Yoo inni akkatti isinii fide open kan jedhu tuquun YouTube ni banattu jechuudha. Haa ta'u viidiyoon an dhoksuu barbaadu kuni kami laata? Viidiyoon an dhoksuu barbaadu kuni mee amma calliseetumaan viidiyootan as keessa jiran keessaa viidiyoo tokko filadheetuma dhoksa. Money in one day. Ayyee amma calliseetumaan viidiyootan asirratti isin argitan keessaa akka ifa isiniif ta'uuf jechuudha. Viidiyoo isa kana dhoksa. Viidiyoo isa as jiru kana ni dhoksaa jechuudha. Mee waliin haa ilaallu. 2014 view qaba. Gadi tuqaa viidicha. Erga viidicha gad tuqee booda maal godhaa? Iddoo tuqaa 3 kana bira dhufa jechuudha as bira. Iddoo tuqaa 3 as bira jirtu kana kunoo tuqaa 3 gara gadii jirtu kana argitanii miti? Tuqaa 3 kana jalqaba irratti laayikii jira, itti aanee miiseejii jira, itti aanee immoo faavuraayit godhu jira, itti aanee tuqaa 3tu jira. Tuqaa 3 kana erga tuqee booda haala kanaan naa dhufa jechuudha. Amma viidiyoo kana dhoksuu barbaade waan ta'eef gara gadii kana dhufee gara gadii jiran kana akkana dalgaatti harkisa jechuudha. Kunoo akkatti haala kanaan ni harkisa. Karaa salphaa ittiin viidiyoo keessan dhoksitan. Kunoo as biratti yoo haqe viiyuun na jalaa bada, laayikiin na jalaa bada, koomentiin na jalaa bada. Akkasuma hundi na jalaan banneef maal godha jechuudha.
mallattoo qulfii kana tuqa jechuudha. Mallattoo as bira jiru ka qulfii kana wanta waa qullufaa, wanta waa cufaa, wanta waa hidhaa kana tuqa jechuudha. Mallattoo kii kana eega tuqee booda viidiyoo kana maal godhuu barbaaddee naan jedha. Namoottan hundaafuu akka mul'atu kan jedhu irra jira kunoo jalqabatti. Nama hundaafuu akka mul'atu. Eenyummaanuu kara deemallee yeroo gara TikTok keessanii gore namni bira odoo ergeefillee ni mul'ata ni argaa jechuudha. Haa hiriyoonni kiyya qofti haa arganii kan jedhu immoo isa kana. Hiriyoonni kiyya qofti haa arganii kan jedhu isa kana jechuudha. As biratti argitanii isa kana hogguu tuqee hiriyoota kiyya qofatu argaa jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumarra jiru kun immoo only you si qofatu argaa jedha. Hayyee viidiyoo kana mee amma qolfii itti godhee bakka inni itti argamu ni ilaalla jechuudha. Isii san eegatu hixanii booda isii gadii tana tuqaa tana eegatu hixanii booda wanti akkanaa isinii dhufa. Confirm kan jedhu kana tuqxu. Confirm kan jedhu erga tuqxanii booda diiman asirra ture kun eessa dhufe as bira dhufee jira. Mee amma gara duubaa deebinee TikTokii keenya gubbaa profaayil irratti maal argina laata? Hayyee viidichi iddoo kana ture. Viidicha kunoo gaggeessinee jira jechuudha. Viidiyoon gaggeessinee bakka isaa eenyu bu'ee viidiyoo kanatu bu'ee gurbaa kana bu'ee gurbaa kanatu bu'ee kunoo gurbaa kuma tokko fo'ee qabu kana bu'ee. Hayyee viidicha gaggeessinee viidiyoon kun eessa dhaqee laata? Kunoo iddoo qulfii jedhu kana ilaaluudhaan viidiyoottan qulfii keessa galchitan qofa ilaaltanii jechuudha. Fakkeenya viidiyoottan qulfii keessa galan keessaa kunoo viidiyoottan qulfii keessa galan keessaa kunoo kamma intala tana argitanii asitti hidhamtee jirti jechuudha. Haala kanaan viidiyoo keessan piraayiveetii jala godhuu dandeessu. Hayyee piraayiveetii jalaa baasuudhaaf viidiyoottan hiitan kan as jalaa baasuudhaaf akkamitti baaftu laata? Viidiyoodhuma amma galche kana mee haa baasee isinitti agarsiisu. As biratti ilaalaa ture viidiyoo bakka itti ilaalaa ture kanarraa gara qulfii kana fidee jira. Amma qulfii kana jalaa isii haa baasu deebisee. Gadi tuqaa. Ammallee akkuma duraa san isteeppuma duraa san hordofna sarara sadii asii kana ni tuqaa sadii kana erga isa tuqee booda kunoo as biratti eega tuqee booda gara gadii kanarratti naa dhufa jechuudha. Dalga akkanas harkisuudhaan mallattoo qulfii kana barbaadaa jechuudha. Eega isa argee booda ammallee gad tuqaa. Jalqaba kanarraa asitti deebisee waan ta'eef amma immoo isa kanarraa only you ka jedhurraa si qofa ana qofatu laaluu qabaa ka jedheen kana namni hundi haa laalu kan jedhu kanarratti deebisaa jechuudha. Kanarra yoo goone hiriyoota isin fooloo godhan qofatu arguu danda'anii inni kun immoo namnummaan kamuu gara TikTokii kan dhufe haa argu kan jedhu irratti hayyameefii jira. Haala kanaan viidiyoo keessan dhokfadhaa TikTokii irratti kan dhokfattan kan immoo dhokatee kabanuu barbaaddanillee deebisaatii banaa akka namni argu taasisaa isiniin jedha. Kunoo viidichas jalaa ba'ee jira. Eessatti deebi'ee jira viidiyoon keenya gara gadii kana dhufne yeroo barbaannu kunoo dhufee jira jechuudha. Deebi'ee nu jira. Horaa bulaa deebanaa Harboor Miidiyaa Neetwoork irraa hanga ammaatti turtii kan isin waliin taasise an Kaliil ture. Gara miidiyaalee hawaasaa keenya Feesbuuka gara Laarookee akkasumas yuutuubii Harboor Miidiyaa Neetwoork jedhuudhaan filachuun karaa salphaadhaan asitti argachuu dandeettu. Kunoo pileeliistiidhaan kaa'ee jira. Waa'ee TikTokiitis, waa'ee AdSensii, waa'ee yuutuubiitis, waa'ee Instaagiraamaa, Tiwiitara akkasumas odeeffannoowwan garaagaraa biizinasiitiin wal qabate salphatti asitti argachuu dandeessu. Bara milkii qabaadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Laayik gochuun viidiyoo kana xumuraa isiniin jedha. Halkan milkii isinii haa ta'u. Guyyaa gammachuu isinii haa ta'u. Bara quufaaf gabbinaa isiniif haa ta'u.